Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeetii Yoobsan Arbuu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Ammas boqonnaa 13ffaa illaansoo yookiin ulmaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Yoobsan Arbuu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Eeyyega mata duree darbe keessatti dhimmoota kallachaa fi caaccuu kan jedhu ilaalle jechuudha. Kallachaaf caaccuun kabaja mi'a ulfoo dhiirri gadoomaa keessa ga'ee fi haati abbaa gadaa warraa abbaa gadaa yookiin haati hambaa isheen jedhamtu kan godhattuu fi kan yeroo araaraa yeroo dhibaayyuu godhatamu kallachaaf caaccuudha jenna. Kallachi gosa lama akka qabu innis kallachaa dhugoo fi kallachaa ilkoo akka jedhamu sibiilaaf mukarraa akka hojjetamu caaccuun immoo dubartiin kan isheen godhattu jennee ilaalle jechuudha. Eegaa boqonnaa kana keessatti immoo illaansoo yookiin ulmaa kan jedhu ilaalla. Sirna gadaa keessatti dubartiin wayyoomaaf kabaja olaanaa qabdi. Wayyooma kan jedhu qulqulluu isa jedhudha yookiin immoo qulqulluutti isa jennu sanatti dhufaa jechuudha. Kanumarraa ka'uun kunuunsa addaatu ishee taasifama. Kunuunsi kunis yeroo isheen deessee yookiin dachaan dabalameefiitu kunuunsa addaatu ta'aafi jechuudha. Sababni isaa ilmoo namaaf laatteetti waan ta'eef waan haaraa namaaf argamsiisteetti waan ta'eef kabaja guddaatu isheef laatama jechuudha. Kanaaf wayyooma jedhamti jechuudha. Dubartiin deesse akka garaagaraatti maqaa adda addaatiin waamamti. Bakka tokko tokkotti illaansoo yoo jedhamtu bakkeen biroo keessatti immoo ulmaa jedhamti jechuudha. Illaansoo yookiin bakka tokko tokkotti ulmaa jedhamteetu waamamti. Eenyu dubartiin deessee jechuudha. Kanaatiif dubartiin deessee kun bakkeen garaagaraatti yookiin dubartii deessuu illaansoo yoo jedhan bakkeen tokko tokkotti immoo ulmaa jedhamti jechuudha. Illaansoon da'uu ishee argisiisuuf qannafaa jalqaba maal taati? Qannafaa jalqaba irratti yookiin jalqaba irratti booda ammoo morma irratti gadi buufachuun hanga ji'a 6tti hidhatti jechuudha. Sababni isaa deessuudha waan ta'eef deessuun kabaja qabdi. Deessuun hin durfamtu, deessuun hin dhaanamtu, deessuun ni kunuunfamti jechuudha. Kanaatiif haga ji'a 6tti maal godhatti jechuudha? Morma ishee irratti baattee deemti jechuudha. Haga jabaattee cimtee dugdi ishee iddoo miidhame yookiin immoo mucaadha godhattee ba'aa amma inni deebi'uufitti ji'a 6 kabaja wajjin hojjettu ni kunuunfamti jechuudha. Kanaatiif qannafaa kan jedhamu kana maal godhatti jechuudha? Da'uu ishee argisiisuuf qannafaa jalqaba irratti booda immoo morma ishee irratti gadi buufachuun kan isheen godhattudha jechuudha. Yoomiif ji'a 6 jechuudha. Qannafaan yookiin shaamee kan jedhamu jechuudha yookiin callee muka soofaa fi dhihee irraa kan hojjetamu yoo ta'u innis wayyooma yookiin qulqullummaa ishee kan mul'isu ulfinaa fi kabaja dubartii deessee argisiisuuf kan godhattu maal jedhama? Qannafaa jedhama jechuudha yookiin illaansoo yookiin ulmaa ni jedhamti. Kan isheen ji'a 6 mormaa fi adda ishee irratti godhattu immoo qannafaa jedhama jechuudha. Qannafaan kun mallattoo da'umsa ishee yookiin mallattoo deessuu jedhameetu ittiin beekama. Namni hundiyyuu mallattoo qannafaa kana yoo irratti arge illaansoodha yookiin immoo ulmaadha jedheetu kabajaanii jechuudha yookiin dubartii deessuudha jedhameetu beekamaa jechuudha. Kunooti mallattoon ishee immoo kunoo calleen ishee jechuudha. Kunoo morma irratti godhattee jirti. Deessee waan jirtu haga ji'a 6tti morma ishee irratti godhattee jechuudha. Kunoo isheen kun akka fakkeenyaatti hin dahin jirti. Kanaaf adda ishee irratti kan isheen godhattee jirtu. Adda ishee irratti erga godhattee booddee erga deessee booddee gaafa mucaa godhatteetu immoo gara morma isheetti gadi bu'aa jechuudha. Maaltu calleen kun jechuudha. Akka kanaatti tartiibaan deemeetu kabajamti jechuudha. Osoo hin dahin kabaja dursa taasifamuu fi eega deessee booddee illee kabaja da'umsa booddee taasifamuu jedhameetu beekamaa jechuudha. Garaagarummaan isaanii shamarran warreen kun warreen dahanidha. Isheen kun immoo warreen hin dahin jirtu yookiin immoo ganaa da'uudhaaf ulfarra jirtudha jechuudha. Kanaaf mallattoo kanaatiin adda ba'aniitu beekamu jechuudha. Ishee deessee jirtu isheen deenye jedhamteetu illaansoo yookiin immoo ulmaa jedhamee beekamti jechuudha. Egaa dubartiin illaansoo yookiin ulmaa taate hawaasa naannoo ishee jiruuf ollaa biratti
maal taati kunuunsa kabaja guddaa qabdi jechuudha. Bakka hundatti egaa dursitu kennamaafi jechuudha. Dursa dandeessee dhaabbattee bakka bishaan waraabbannaa dhaabbatteetti, bakka mana midhaan daasifachuu dhaabbatteetti, bakka gabaa waa bitachuu dhaabbatteetti hundattiyyuu dursa ishee gaggeessu jechuudha. Ishee kabajaniitu, ishee dursanii, ishee tajaajilaniitu akka isheen daftee gara mana isheetti deebi'u taasisu jechuudha. Sababni isaa illaansoo irra jirti waan ta'eef jechuudha. Kabaja isheeti jechuudha. Kan biraan dabaree hin eegsisan. Bakka isheen itti hundattiyyuu dabanii dursaniifitu galchuuni jechuudha bakka sanatti. Tokkoffaan dhihoo waan ta'eef yoo dheeraa yookiin yoo sa'aatii dheeraa dhaabbatte eeggachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Sababni isaa mucaan jalaa iyyuu danda'a. Ofiishees immoo dandeessee dhaabbachuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf lammaffaa immoo daa'imni manatti dhiiftee dhuftee jira waan ta'eef daa'ima waan beekne daa'ima qulqulluu yookiin immoo dabballee waan beeknetu mana jira waan ta'eef kanaaf dafanii eeggachuu jechuudha. Waan jalaa boosuuf duraftee akka manatti deebituuf illee yaadameeti jechuudha. Sirna kanatu mateetu sirna gadaa keessatti ittiin wal bulchaa ittiin wal kabajaa jechuudha. Kanaaf kabaja dubartiif qaban kabaja haadha siiqqeef qaban kanaan mul'isu jechuudha. Dubartiin osoo sirni gadaa dimokiraasii dhufee biyya galiin durayyuu kabajoota dubartootaa kanaan kabajaa tureera jechuudha. Geessuun yoo mana firaa fi ollaa seente nyaachisanii obaasanii dhadhaa muudanii baasu jechuudha. Dhadhaa muudanii jechuun dhadhaa dibanii jechuudha. Naannolee biraatti muuduu yeroo ta'u iddoo biraatti immoo dibuu isa jennudha jechuudha. Mataa isheetti akka isheen mataan ishee qabbaneeffattuu fi akka isheen nagaa argattee baatu taasisu jechuudha. Akkasumallee dandeessee hojjettee waan ofiishee akka barbaaddetti nyaachuu hin dandeenyeef illee nyaata illee hojjetanii kennaniifitu gaggeessu jechuudha. Waan barbaadde yoo balleessite abbaan warraa ittiin dheekkamu. Sababni isaa yeroo dadhabbiiti yeroo isheen wantoota baay'ee rakkattu dhiphattudha mucaa hojii waan ta'eef ittiin dheekkamu jechuudha. Garuu yoo dhaane dubartoonni maal godhu akka carraa yoo walitti bu'anii rukute yookiin dhaane jechuun yoo walitti bu'anillee maal godhu dhaltii mucaa aannanii tiyyaa dhaananii dhaltii mucaa aannanii tiyya dhaananii jechaatti bahuun akka adabamu taasisu jechuudha. Eenyutu itti baha? Dubartoonni haadha siinqee ta'anii yookiin immoo haadha abbaa ta'anii abbaa gadaa abbaa warraa ishee gadoomee jiru dubartoota ollaa ishee fudhatteetu gara namicha dubartii dhaanii sana dhaqxee jechuudha. Gara dubartii dhaanii sana dhaqxeetu adabbii itti laachisiisu jechuudha. Yeroo sana kabaja dubartiitti eegama yookiin mirgi dubartiis kanaan tiffamaa jechuudha. Eessa keessatti? Sirna gadaa Oromoo keessatti jechuudha. Osoo dimokiraasiin ammayyaa dhufee mirgaaf dirqama jedhee hin labsiin durayyuu sirni gadaa Oromoo maal beeka jechuudha? Kabaja dubartii, kabaja dubartummaa ni eega jechuudha. Qannafaa dubartiin kamiyyuu hidhachuu dandeessidha. Sobadha. Qannifaa kan hidhachuu dandeessu dubartii deessuu yookiin immoo dubartii ulfaa taate qofaadha jechuudha. Dubartiin ulfaa yeroo lama godhatti tokko haga deessutti dursa adda ishee irratti godhatti eega deessee immoo morma ishee irratti godhatti jechuudha. Qannifaa yookiin immoo calleessa jennu kana jechuudha. Kanaaf deebiin hundi hidhachuu hin dandeessu. Dubartii qannifaa hidhatteef kunuunsa akkamitti taasifama? Iddoo hundatti dursatu kennamaaf dhugaadha. Mana namaa yoo deemte dhadhaa muuduu dhugaadhaan dibuu isa jennuudha. Lameenuu deebiin keenya hundi isaanii ni ta'u jechuudha. Sababni isaa kabaja ishee waan mul'isuuf jechuudha. Inni kan biraan Oromoon dubartii qannafaa hidhattee maaliif kunuunsaaf kabaja addaa kennaafi? Dubartiin qannafaa hidhattee kabaja maaliif kennaafi jedhuuf egaa dubartiin qannafaa hidhatte kabajni ishee ulfa waan taateef akka barbaadde deemuu hin dandeessu, akka barbaadde socho'uu hin dandeessu, yeroo adda addaatti beela'uu dandeessi, gad jettee ol ka'uu hin dandeessu, bakka tokko dhaabbattee turuu hin dandeessu. Mucaan ishee jalaa boo'uu danda'a. Kanaaf jechuun maal godha jechuudha? Kunuunsaaf kabaja kennaafi jechuudha. Nama haaraa namaaf argamsiisteetti jedheetu kabaja waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Oromoon ni kabaja, ni jaallata jechuudha. Kanaaf dubartummaan kabajadha. Dubartummaan wayyoo jedhamti jechuudha. Eeyyee yoobsaan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Ammas boqonnaa 14ffaa kan itti darbine ilaallu ta'a jechuudha. Boqonnaa 14ffaan immoo Qondaala kan jedhudha jechuudha. Egaa Qondaala kan jedhu keessattis sirboota adda addaa keessatti ni dhageessu ta'a. Gadaan caasaa nageenyaa hawaasaa ittiin eegu ni qaba. Innis immoo maal jedhama? Abbaa Duulaa jedhama. Abbaa Duulaadhaan hoogganama. Abbaa Duulaatti namootni nageenya hawaasa naannoo isaanii eegan hundumtuu ni jiraatu jechuudha. Namoota kanneen keessaa immoo inni tokko eenyudha? Qondaala jedhama. Qondaala. Abbaan Duulaa hoogganaa
nageenya hawaasa naannoo sanaa yeroo ta'u, qondaallis namoota kanneen keessaa immoo qondaala jedhamaa jechuudha inni tokko. Qondaalli egaa tika maaliifi tika nageenyaati. Abbaan gadaa, abbaan duulaa yoo hoogganu, qondaalli immoo tika nageenya hawaasaa kan abbaa duulaa wajjin deemee tiksu kan eegu qondaala jedhama jechuudha. Qondaalli namoota goota yookiin immoo namoota sodaa hin qabne, namoota kabaja namaaf qabanii fi nama namoonni kabajan jechuudha. Qondaala jechuun kan waan jabaa hojjete kabajaaf ulfina qabaata jechuudha. Qondaala jechuun akkuma kan dimokiraasii ammayyaa keessatti milishaa yookiin immoo waraana warreen ganda keessaa jedhamanii beekaman, qondaalli immoo nama goota kan waan jabaa hojjete kabajaaf ulfina guddaa kan qabu, dabalataanis qondaalli abbaa mirgaati jedhama. Abbaa mirgaa jechuun gootadha. Bakka lolaa, bakka gootummaan itti jirutti waan argamuufi qondaalli isaan sana keessaatti filamaa jechuudha. Akkasuma ajjeesaa yookiin immoo warreen adamsituu jedhamanii beekaman keessaallee warreen akka leencaa, gafarsaa, yeeyyii fi warreen ulfaatoo sodaachisoodha jedhaman ajjeesaniitu isaan beekamanidha jechuudha. Kunoo mallattoon isaanii kanadha jechuudha. Akkuma dubartiin laansoo yookiin immoo caaccuu kan isheen godhattee jirtu keessatti, inni kunis akkuma kanaa kabaja mataa isaa danda'e qabaata jechuudha. Eenyutu qondaalli namni ta'e jechuudha. Kunoo mallattoo kanaa mallattoo gootummaa isaati jechuudha. Kan inni hidhatee mataa isaatti gootummaa koo dhaabbee kaa'ee beeksifatee jiru jechuudha. Akkasumallee mul'atu malee gurra isaarrallee ni jira lootiin kan inni ittiin beekamu jechuudha. Kunoo mallattoo gootummaa isaati jechuudha. Kan inni argisiisee jiru akkana danaa gidduutti illee rufa mataa isaatti illee kunoo goofaree isaatti illee rufa diimaa hidhatee jira jechuudha. Inni kun qondaala jennaanii jechuudha. Bakka kabajaa yookiin immoo abbaa kabajamaa jedhameetu beekama. Goota jaallatamaa, namoota kabaju, namoonni jaallatanii, innis immoo nama kabajuuf namni isa jaallatudha jechuudha. Qondaala jechuun hoogganaa abbaa duulaa taansee isa nageenya hawaasaa teessu, isa nageenya hawaasaa eegsisu jechuudha. Qondaalli hawaasa keessatti gahee adda addaa qaba. Isaan keessaa inni duraa hawaasni naannoo nagayaan bahee akka galu gochuudha. Kana jechuun hawaasa naannoo irratti miidhaan akka hin geenye hattuudhaan ta'uu danda'a, walii isaa wallolee ta'uu danda'a, gosaan wallolee ta'uu danda'a jechuudha. Akka kana hin taaneef inni hirmaatamneef eegumsa taasisaafi jechuudha. Akkasumas dhala namaaf hawaasa irra miidhaan akka hin qaqqabne bineensarra, bineelda naannoorra akka kunuunsi taasifamu kan taasisu qondaaladha jechuudha. Hawaasa gurmeessuun nageenyaan maal godha? Qabeenya isaanii akka eeggatan illee taasisaa jechuudha. Kana malees hawaasni dhimma adda addaa irratti yoo wal dhabe illee akka isaan bakka dhimmi isaa ilaallatutti wal geessan illee kan isaan taasisu qondaaladha jechuudha. Wal dhabdee ni araarsaa. Akkasuma yeroo jilli gaggeeffamu geerarsa, gootummaa geeraruu, gootummaa isaa ibsaa jechuudha. Geerarsa geeraruutiin hawaasa kan onnachiisu, hawaasa kan si'eessu, hawaasa kan tokkummaa ijaarsisu kan geerarullee eenyudha? Qondaaladha jechuudha. Kanaaf qondaalli dhimma nageenyaa, dhimma hawaasaa wal dhabdee adda addaa keessatti kan gahee guddaa qabatu, dhimma faaruu geerarsaa keessatti illee kan gahee taphatudha jechuudha. Qondaalli faayaa fi mallattoowwan garaagaraa namoota biroo irraa adda isa taasisu qabaata. Isaan keessaa immoo dunfurri mataa isaa tokkodha jechuudha. Dunfura jechuun isa gubbaatti mataa isaa irratti bifa hidhaa diimaatiin mataa irratti hidhatee jiru dunfura jedhamte jechuudha. Dunfura yookiin rufa ishee jennu jechuudha. Rufa yookiin dunfurri mataa isaa tokkodha. Dabalataan mataa irratti maal qabata? Waraqaa yookiin warraaqa kan jedhu mallattoo baalgudaa yookiin immoo baallee guchii kan jedhamu, baallee guchii kan kabajaa kan mataa isaatti godhatee jirudha jechuudha. Akkasuma gurra isaa irratti maal godhata? Machala yookiin lootii kanneen jedhamullee maal godhata jechuudha? Ni godhata jechuudha. Yeroo bara ammaa kana lootii yookiin immoo gurra urachuun akka ammayyummaa ta'e abbummaa fa'aa jedhatu gurra uratee waan argetti kaawwata. Inni sun dogoggoraadha. Akka sirna gadaa Oromootti nama gootummaa ibsatu duwwaatu gurra isaatti lootii yookiin machala godhata. Warraaqa yookiin baalgudaa, danfuraa fi rufa mataatti kan godhatu qondaaladha jechuudha. Akkasumas morma irratti immoo marancoo yookiin marxaa yoo kaawwatu, irree irratti immoo maal qabata? Irboora godhata jechuudha. Irboora kan jedhaman warreen kun mallattoo gootummaa qondaalaati jechuudha. Isaan kun morma isaa irratti akka callee kan fakkaattu kan inni godhatee jirudha. Irboora kan jedhamu kan inni morma isaatti hidhatee yookiin immoo kabaja isaa godhatee kan inni jiru suni irboora jedhamti jechuudha. Kanaatiin abbaa qondaalaa yookiin immoo abbaa nageenyaa jedhama. Oromoon qondaalaaf kabajaaf
jaalala guddaa qaba. Jaalalaa fi kabaja isaa kanas immoo faaruudhaan illee ni ibsaa jechuudha. Faaruunsaa akkaataa kanatti dhiyaatee jira. Qondaala irree arbooraa, ilaali kolbaa fi lootii gurrarraa, akka irraa bareedu elellaaf gunfuraa, ariitiin kottuu miidhagii bololiyaa, si eegaa jirraa gammachuun ragadaa, qondaala irree micciirraa, kabaja qabdaa hundarraa jedha. Sababni isaa kabaja isaa ibsaa jiru jechuudha. Kabaja isaa karaa isaan ittiin ibsan haala kanaatiin geeraruufiidha jechuudha. Yeroo inni bakka nageenyi itti bu'u dhaqu jechuudha. Kabaja qabdaa hundarraa fooggalii dhiichisii dardaraa jedha. Fooggalii dhiichisii jechuun inni geeraraa jechuudha. Gootadha waan ta'eef gootummaa isaa sana akkaataatti ajjeese akkaataatti faacha baattatee galeeru sana mul'isuutiin kan inni geerarudha jechuudha. Faacha kee mirmirsi sabarraa jedha. Faacha yookiin immoo gogaa qeeransaa, gogaa leencaa, gogaa gafarsaa, gogaa yeeyyii ta'uu danda'a jechuudha. Kana baattatee dhaqeetu bakka sanatti geeraraa jechuudha. Yeroo sana dhaloonni dudduuba isaa jiran isarraa gootummaa baratu jechuudha. Kan biyya isaanii eeguudhaaf, naannoo isaanii eeguudhaaf, hawaasa isaanii araara buusuudhaaf akkasaa ta'uudhaaf ni dhama'u jechuudha. Bultuu ol keessaa manarraa booreen sittiin deebitu kanarraa jedhuudha. Bultuu ol keessa manarra jechuun adeemsuun bubbulaa deemeen gootummaan isaa kun ol baheetu manarra taa'a jechuudha. Fannifamee manarra taa'a. Mana isaa namni yoo dhaqe goota ta'uusaa mana isaarraa argaa jechuudha. Booreen sittiin deebitu kanarraa, booree jechuun immoo gaabbii jechuudha. Booree xiiqii isa jennudha. Isittiin deebitu kanarraa hojjettee darbiteetta waan ta'eef jedhu qondaala yaa gameessaa maandiyaa finna keessaa. Qondaala yaa gameessa jechuun bulteetta, jiraatteetta, finna fira keessa jiraatteetta, argisiisteetta fira kee keessatti. Gaafa xiiqii kan akka qeerramsaa bareeddee mul'atta hunda keessa naaf uftaa guyyaa walakkeessaa jedhaan jechuudha. Gaafa xiiqii maal ta'a jechuudha gootadha waan ta'eef akka qeerransi ija diimeeffate jennaan namaaf hin hilu waan ta'eef innis gootadha bakka diinni firasaa finnasaa yookiin immoo hawaasa isaa miidhetti bakka sanatti argama waan ta'eef jechuudha. Bareeddee mul'atta hunda keessaa goota waan ta'eef hunda keessaa gootummaadhaan mul'achuu danda'a. Nama hundi jaallatu kabaju waan ta'eef hunda keessaa inni mul'ata jechuudha. Naaf uftaa guyyaa walakkeessa. Gara koo dhuftaaree guyyaa walakkaa yookiin ifa keessaa jedhaniitu isa faarsu jechuudha. Eenyutu qondaalaafi jechuudha. Kabaja qondaalaaf qaban kanaan mul'isu jechuudha. Qondaalli Oromoo biratti akkamitti ibsama? Qondaalli kabaja jaalalaa fi araaraaf ni ibsama, ni jaallatama jechuudha. Mallattoolee fi faayi qondaalli ittiin beeku maal fa'i? Dumbura, harboora, warraqaa yookiin baalguuda, machala yookiin lootii hundi isaaniiyyuu gahee inni godhachuu danda'udha jechuudha. Eenyu godhachuu danda'udha? Qondaalli godhachuu danda'udha jechuudha. Dumburri mataa isaarradha. Harboorri morma isaarradha. Warraaqa yookiin baalguudni mataa isaatti kan inni suuqatee jirudha. Machala yookiin lootii ajjeesuu isaa kan inni ittiin beeksisu gurra isaa uffateetudha. Kanaaf hundi isaaniiyyuu deebii keenya ni ta'u jechuudha. Inni kan biraani gahee qondaalaa kan ta'e isa kamii? Nageenya hawaasaa eeguu, namoota wal dhaban araarsuu, hawaasni nageenya akka eeggatu gochuu hunduu deebiidha kunillee jechuudha. Gahee isaatti hundi isaaniiyyuu. Sababni isaa nageenya hawaasaa kana eeguudhaaf hooggansa abbaa duulaarraa fudhateeni waa hunda isaaniiyyuu ni hojjeta jechuudha. Kanaatiif hundiyyuu deebiidha. Kana qondaalli gahee akkasii qabaata jechuudha. Isa keessatti sirna gadaa Oromoo keessatti jechuudha. Yoo ibsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu